Ahadu amlaak amiin maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu maatii waaqayyo araarsummaan haadha keenya eegumsi ergamootaa bakka jirtanitti hunda keessan wajjin haa ta'u akkam turtan akkam yeroo kana geessanii amiin waaqa keenyaaf uumaa keenyaaf fayyisaa keenyaaf akkasumas haadha isaa giftii dubaroo maariyaamiif ergamoota qulqullootaaf duuka bu'oota hundumaaf kabajniif ulfinni isaaniif haa ta'u. Waaqayyo eegee sa'aatii kanaan nu ga'e sa'aatii keenyaaf eebbisee qulqulleessee akka nu barsiisu akka nu gorsu akka nu jajjabeessu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Itti fufna yeroo darbe kutaa 5ffaarra geenyee dhaabannee turre waa'ee guddina giftii keenya dubaroo Maariyaam haala dhaloota ishee haala guddina ishee fi mana qulqullummaa galuu ishee wal duraa duubaan laallee turre har'a immoo akka jaalala waaqayyootti mana qulqullummaa turtii mana qulqullummaa fi mana qulqullummaatii bahuu ishee ilaallachuudha. Waaqayyoon hunda keenya nu barsiisu. Jiraachaa turte silumaahuu waggaa ji'a 6ffaa yeroo taatetti giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam haati ishee qulqulleettii Haannaan tarkaanfii 7 akka tarkaanfattu yookiin immoo kophaa ishee gadhiistee turte jedha. Ji'a 6ffaa ishee irratti akka dhaabattuuf akka deemtuuf kophaa gadhiistee turte jedha. Gadhiistee yeroo laaltutti of dandeessee ji'a 6ffaa isheetti qalbeeffadhaa maatii waaqayyoo ji'a 6ffaa isheetti tarkaanfii 7 of dandeessee deemte yookaan tarkaanfachuu dandeessee jedha. Yeroo kana qulqulleettii Haannaan maal goote kana booda mana qulqullummaa keessa kophaa kee jiraatta waan ta'eef maaliif mucaa wareegaa waan turteef wareegaan waan dhalatteef mana qulqullummaatiif kennamti waan ta'eef of dandeessee jiraachuu qabda kan jettu mana keessatti kutaa tolchitee fi kophaa jiraachuu akka shaakalte seenaan nutti hima jechuudha. Waggaatti immoo jedha waggaa isheetti immoo abbaan ishee qulqullichi Iyyaaqeem luboota hangafa lubootaa waamee affeerraa taasisee jedha. Namootaaf kiyyeessota harka qalleeyyotaaf affeerraa taasisee jedha. Egaa nuti bara keenya ijoollee keenyaaf yaa ta'u ofii keenyaaf namootaaf guyyaa dhaloota keenya yookiin lidatii jennee kan nuti kabajnu nyaachuun dhuguudhaan keekii dibachuudhaan bashannanuudhaanidha. Abboota qulqulloota irraa kan barannu garuu isa kanadha. Abbaan haadha keenya giftii qulqulleettii dubaroo Maariyaam lubichi qulqullichi Iyyaaqeem luboota waamee hangafa lubootaa waamee namoota hiyyeessota walumaa galatti namoota biyya sana keessa jiru hundumaa waamee affeerraa taasise. Affeerraa sana irratti dhagaa giftii keenya dubaroo Maariyaam ganaareef daa'ima waggaati waamanii eebbisanii jedha. Luboonni akkas jechuun eebbisanii yaa Waaqayyo abbaa keenya mucaa kana eebbisii dhaloonni hundi kan waamu maqaadhuma hin qabne kenniifi jedhanii eebbisanii. Uummannis namoonni naannoo sanatti turanis ameen haa ta'u haa raawwatu jedhanii itti walii galanii jedha yookaan eebba sana fudhatanii giftiin keenya dubaroo Maariyaam waggaa isheetti lubootaan akkanatti eebbifamte. Kanarraa waan guddaa barannaa jechuudha. Kana qofaa miti hangafti lubichaas akkana jechuudhaan eebbisee yaa Waaqayyo olaanoo mucaa daa'ima kana ilaalii eebba kee bara baraan jiru bara baraanis jiraatuun eebbisii jedheetoo ishee eebbise. Giftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam otoo addunyaan hin uumamin sammuu Sillaaseetti yaadamaa kan turte taatuyyuu eebbifamtuu taatuyyuu ammas luboonni akka eebbisan hangafoonni luboota akka eebbisan seenaa isheerraa ni argina jechuudha. Haala kanaan egaa waggaa 3ffaa isheetti qulqulleettii Elisaabeet akkuma yeroo darbe laallee qulqulleettii Haannaan dhiifama akkuma yeroo darbe laallee mana qulqullummaa fudhattee akka deemte kabajaan gara mana qulqullummaatti akka galte ergamaan qulqulluu Faanu'eel akka ishee soore bal'inaan laalaa turre jechuudha. Kanarra dhaabannee egaa waggaa 3ffaa isheetti mana qulqullummaa galte waggaa 3 kaastee haga waggaa 15tti waggaa 12f mana qulqullummaa keessa jiraatte jechuudha. Nyaata samii dhugaatii samii nyaachaa mana qulqullummaa keessa jiraatte. Qulqullichi Abbaa Riyaaqos qiddaasisaa irratti yaa dubroo ati nyaata biyya lafaa kan nyaatte dhugaatii biyya lafaa kan dhugde miti. Nyaata samii dhugaatii samii dhugde malee jechuudhaan kan ishee galateeffatuuf kanaafidha. Dabalees Abbaa Riyaaqos maal jedha akka dubroota warra Ibrootaa dargaggeeyyiin kan si dubbisan miti
ergamoonni samii si galateeffatan malee. Kanaaf giftiin keenya dubaroo Maariyaam mana qulqullummaa keessa kan turte nama kamiyyuu beektu, nama hin beeku kan jette illee ergamaa qulqulluu Gabrieliitiin kanaan dhiira hin beeku kan jette dhiira maal akka fakkaatu maal akka ture hin beektu. Maaliif guddattee of beektee kan isheen argite ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota Waaqayyoo, lubootaaf hangafa luboota tajaajiltoota qofa. Sababni isaa mana qulqullummaa keessatti waan guddatteef jechuudha. Kanaaf waggaa 12 gaafa guuttuu Ayihudonni hammeenya kaasan. Ayihudonni hammeenya kaasanii hammeenyi isaan kaasan gaaffii isaan kaasan barteen yookaan uumamaan dubartoota irratti kan dhufu isheetti dhufu. Kanaaf mana qulqullummaa keenya xureessiti. Mana qulqullummaa keenya keessa nuufaa baatu gaaffii jedhu kaasan Ayihudonni. Isheen garuu bartee kanarraa bilisa kan taate abaarsa yookaan immoo uumamaan dubartootatti ji'aan kan dhufu irraa bilisa kan taate qulqulleettii qulqullootaa abaarsi hewaan kan ishee irra hin geenye turte giftiin keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam. Isaan garuu yaa'u dubartuma ta'uu ishee qofa waan erganiif dubartii adda taate qulqulleettii ta'uu ishee waan hin beekneef hammeenyaan irratti ka'anii jedha. Yeroo kana hangafti lubichi Zakkaariyaas maal jedhe? Waa'ee kee namoonni akkas jechaa jiru maal haa godhu jedhee giftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam gaafataa jechuudha. Yeroo kana isheenis ani waan hin beeku takka illee hin qabu. Kanaaf Waaqayyoon gaafadhu gaafa jettuunitti hangafti luboota mana qulqullummaatti ol deebi'ee subaa'ee qabatee Waaqayyoon akka kadhatee yeroo Waaqayyoon kadhatus Waaqayyoon maanguddoota magaalicha keessa jiran walitti qabuudhaan ulee isaanii walitti qabuudhaan kadhannaa akka irratti taasistu kan jedhu gooftaan Waaqayyo isaa ajaje jechuudha hangafa luboota. Innis bu'uura kanaan ulee maanguddoota umuriin isaanii raagee haati manaan isaanii jalaa boqotte magaalota keessa jiran qomoowwan hundumarraa ulee sana walitti qabanis sa'a 12 haga 12tti mana qulqullummaa keessa akka turtu ta'e uleen isaanii jechuudha. Ulee kana keessa uleen maanguddichi Yoosef ni turte. Ulee isaanii egaa asirratti kan qalbeeffachuutii qabnu mana qulqullummaatti bahuu giftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiitiif tokko gaaffiin Ayihudotaa ni jira. Lammaffaa fedhiin Waaqayyoos ni jira jechuudha. Maaliif sirna isaanii safuu isaanii duudhaan isaanii akka hin cabne Waaqayyo waan barbaaduuf safuu seera isaanii kabajee gara dachii kanaatti dhufuu waan barbaadeef gooftaan mana qulqullummaatti akka baatu fedhiin Waaqayyoos ni jira jechuudha. Gaaffiin Ayihudotaa akka jirutti ta'e fedhii Waaqayyoo ta'e gaaffii isaanis ka'ee isheenis mana qulqullummaatti indeessu waan ta'eef achi akka baatu fedha Waaqayyoos ture jechuudha. Kanaafidha hangafa lubootaatiif deebiin akkas jedhu kan dhufeef jechuudha. Maatii Waaqayyoos irratti ulee isaanii irratti kadhannaa taasisee 12 haga 12tti galgala 12 mana qulqullummaa keessa kaa'ee kadhannaa irratti gochaa bulanii ganama 12tti uleen maanguddicha Yoosef lalistee argamtee jedha kana keessa. Uleen maanguddicha Yoosef maal taate ni lalistee akka ulee Aaroon jechuudha. Lammaffaa barreeffamni ulee maanguddicha Yoosef irratti barreeffamee mul'ate. Barreeffamichis akkana jedha: yaa Yoosef kaadhima kee Maariyaam fudhachuuf hin sodaatin barreeffamni jedhu ulee maanguddicha Yoosef irratti barreeffamee argame jechuudha. Inni sadaffaan guugeen isarra qubattee turte. Guugee adiin dhuftee bakka inni jirutti isarra qubatte. Arfaffaan carraan maanguddoota kanaaf bu'e, carraanis Yoosefiif ba'ee jechuudha. Sababoota gurguddoo kana arfan irra isinii deebi'a. Tokkoffaa uleen maanguddicha Yoosef lalistee argamte. Lammaffaa barreeffamni ulee isaa irratti yaa Yoosef kaadhima kee Maariyaam fudhachuuf hin sodaatin jedhu barreeffamee argame. Sadaffaa guugeen isarra qubachuu. Arfaffaa carraan isaaf ba'uu jechuudha. Haala kanaan kanarra dhaabatanii maanguddichi Yoosef akka isa fudhatu akka ishee fudhatu dhiifama, akka ishee fudhatu gara mana isaatti fudhatee akka ishee galu ta'ee jechuudha. Egaa maanguddichi Yoosef waamichi kun yeroo dhiyaatuufitti muka soofa ture jedha. Muka soofa, hojii muka soofuutiin, muka xarabuutiin nama jiraatu ture. Bakka kana waamamee dhufe. Yeroo kanas gammachuudhaan fudhatee akka galee nutti himaa jechuudha. Yeroo darbe hidda dhaloota giftii keenya dubaroo Maariyaam irratti maanguddichi Yoosefiif giftiin keenya dubaroo Maariyaam firoomina akka qabaatan, ilmaan obbolaa akka ta'an
arginee turre. Haala kanaan gammachuudhaan fudhatee galuusaa argina jechuudha. Giftiin keenya qulqullittiin dubaroo Maariyaam Yoosef yeroo fudhatee galutti hojii adda kutee dhufe qaba waan ta'eef hojii sana hojjechuutti yaa Waaqayyoo mana qulqullummaa keessatti kan eegaa ture si'i. Ammas daa'ima kana mucaa kana ati eegi jechuudhaan Waaqayyo si haa eegu, Waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhee gara mana isaatti fudhatee galee hojii isaa itti fufee jechuudha. Gara hojii isaatti deebi'ee jechuudha. Hojii sana xumuruudhaaf jechuudha. Yeroo deebi'utti egaa giftiin keenya dubaroon Maariyaam misiraachoo qulqulluu Gabriel dhageessee kan deebite bu'uura kanaanidha jechuudha. Isaan dura garuu maanguddichi Yoosef nama umuriin isaa raage, haati manaan isaa kan jalaa boqotte, ijoollee 7, dubara 3 fi dhiira 4 kan qabu, giftii dubaroo Maariyaam waliin firoomina kan qaban ta'uu isaanii seenaan mana kiristaanaa nutti himaa jechuudha. Inni biraa Maariyaamiin giftiin keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam maaliif Yoosefiif kaadhimamte? Maaliif Yoosef akka ishee fudhatee galu ta'e kan jedhuuf sababoota garagaraatu jira. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Waaqni keenya Yoosefiif akka kaadhimamtuuf kan taasise keessaa inni tokko dhala namaa akka taate hubachiisuudhaaf. Shakkitoonni bara dhumaa humna samiitii samiirraa kan dhuftedha malee isheen sanyii dhala namaa miti jedhanii shakkiidhaan ganumsaan kan ka'an waan jiraniif isaan deebii dhabsiisuudhaaf dhala namaa ta'uu isheetiif sanyii addaam ta'uu ishee beeksisuudhaaf. Maaliif nama waan taateef kaadhimamte jechuudha. Nama adda taate qulqulleettii taatullee sanyii addaam ta'uu ishee ibsuudhaaf. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos illee sanyii Abrahaam fudhate malee sanyii ergamootaan fudhanne yookaan dhala namaarraa dhalate malee ergamootarraa hin dhalanne yookaan sanyii ergamootaa hin fudhanne kan jedhe sanyii dhala namaa akka taate ibsuufi. Shakkitoonni bara boodee isheen humna addaa samiirraa dhufte jedhanii barumsa shakkii barsiisan, barumsa ganumsaa barsiisan waan jiraniif isaan deebii dhabsiisuudhaaf Yoosefiif akka kaadhimamtu ta'e jechuudha. Inni lammaffaan ogummaa hin qoratamneen seexana yookaan jinnii jalaa dhoksuudhaaf. Ogummaa hin qoratamneen seexana yookiin jinnii jalaa dhoksuudhaaf Yoosefiif akka kaadhimamtu ta'e. Kunis diinni keenya Daabiloos seexanni bofa keessa dhokatee akkuma gannatti seene gooftaan keenya Addaam foon Addaam uffatee giftii keenyarraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu, dhiiga isheerraa dhiiga fudhatee nama ta'ee nama keessa dhokatee gara dachii kanaa dhufe Addaam fayyisuu waan barbaadeef ogummaa seexanaa ogummaadhaan barbadeessuu waan barbaadeef kan isheerraa dhalatu, kan isheen garaa isheetti baattee jirtu gooftaa akka ta'e akka hin beekne wallaalchisuuf jechuudha. Dogoggorsuudhaaf, diina burjaajessuudhaaf gooftaan giftiin akka dubaroon Yoosefiif kaadhimamtu ta'e jechuudha. Kanaaf maaliif Yoosefiif akka waan ulfoofteetti goyyoomee dogoggoree yoo hin kaadhimamne ta'e yookaan mana qulqullummaa turteetti yoo ta'e eenyurraa ulfoofte akkamiin ulfoofte waan jedhu sana ishee akka waan ta'eef sana booda dubartoota hundumaa ulfa garaa isaanii keessa jiru hundumaa akka ba'u akka du'u taasisa waan ta'eef walumaa galatti diinni keenya Daabiloos akka hin dammaqneef, akka hin qoranneef, akka bira hin geenyeef ogummaa Daabiloosii fashaleessuudhaaf ogummaan qoratamneen diinaa qaanessuudhaaf Yoosefiif akka kaadhimamtu ta'e jechuudha. Inni sadaffaan gara dhaaluutti galuudhaan akka lakkaa'amuuf dhiifama gara dhaalaatti galuun akka lakkaa'amaniif. Kana jechuun gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hiddi dhaloota isaa sanyii Daawit, sanyii Abrahaam, sanyii Addaam ta'e akka lakkaa'amuuf. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 kaasnee arganna kan. Qulqullichi Maatiyos wangeela barreessuu gaafa eegalu sanyii dhala namaa foon Addaam uffachuu Kiristoos agarsiisuudhaaf akka aadaa Israa'elootaatti yookaan akka aadaa isaaniitti namni tokko kan lakkaa'amuu danda'u sirni lakkoofsa isaanii karaa dubartii, karaa haadhaa osoo hin ta'in karaa abbaati. Karaa abbaati. Yoosef akka abbaatti lakkaa'ame karaa sanaan lakkoofsi hiddi dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka himamuufi. Dubaroo Maariyaam yoo lakkaa'ame aadaa keenya safuu keenya balleesse jedhamee akka ibsuuf. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 irratti
yoo ilaaltan kaadhima Maariyaam kan ture Yoosef jedheet achiin immoo giftii keenya dubaroo Maariyaam maqaa dhahan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa dhaha jechuudha. Jalqabaa kaasee hamma gooftaatti sanyii dhala namaa ta'uusaa hidda lakkoofsa aadaa isaanii eeguudhaaf. Kanaaf akka Yoosefitti lakkaa'amuuf jechuudha.